Nageenyi fi jaalallee Kiristoos hunduma keessaniitiif haa baay'atu akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii hunduma keessaniitiif nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti bakka jirtanitti isin haa qaqqabu maatiiwwan hordoftoota amantaa Ortodoksii hunda dursaa naaf kalchaa jechuun barbaada kanatti aansuudhaan dhimma jabaa tokko qabadheetan dhufe har'a viidiyoo akkasii gaafan waraabu viidiyoon kun viidiyoo jalqabaati. Hedduu keessan naasisuu, hedduu keessan rifaasisuu, hedduu keessan immoo mufachiisuu, karaa bira darbee yaada garaagaraa dhiyeessuu dandeessu. Hunduma dursee hunda keessanii dhiifaman isin gaafadha. Har'a waan ta'e yaada ta'e wayin dhiyeessa yoon balleessee si dhiifaman isiniin jedha. Akkuma beekamu innis waa'ee dhimma waldaa tokkooti. Yaada keessan koomentii kennuudhaafis viidiyoo kanarrattis yaada laachuudhaafis yoo baay'ate daqiiqaa 10 caalaa waraabu erga dhaggeeffataniin booda murtoo isaa isiniifan dhiisa. Akka murteessitaniin barbaada. Yaada amman yaada laadhu kanarratti immoo isin yaada mataa keessanii akkasiin naaf dhiyeessitanii nan barbaada jechaadha yaada kanarratti. Egaa innis maalidha jennee gaafa ilaallu qaamni yakka raawwate tokko jira. Qaamni kunis immoo sodaa tokko malee mamii tokko malee qaama kana sanitti hima jechaadha. Akka seeraattis akka seenaattis qaamni akka raawwate immoo seeratti dhiyaate adabbii isa madaalu adabbii barbaachisaa ta'e fudhachuun dirqama isaa ta'a jechaadha. Dhimmi kunis maalidhaa jettanii namoonni hedduun keessan yaaduu dandeessu. Egaa gara dhimma kootti nan seenaa. Dhimmi kunis qaamni yakka raawwate jira. Mana kiristaanaa keenya keessatti yakka baay'ee cimaa ta'e seeraan nama gaafachiisu yookiin immoo qaamni yakka raawwate kun seeratti dhiyaatee gaafatamuu qaba jechaadha. Innis maal seetanii yeroo baay'ee dubbachuudhaaf nan yaada garuu callisuun filadha yeroo baay'ee. Maaliif? Hiika garaagaraa maqaa garaagaraa itti laatama waan ta'eetiif wantani hin dubbanneef isa kanaatiif. Kunis maalidha jettanii gaafa ilaaltanii lapheen keessan akka inni rarra'u nan beeka. Lapheen keessan rarra'ee waa'ee eenyuutu himatamuu qaba maaliif himatamaa balleessaan isaa yakki isaa maalidha jechuu dandeessu ta'a jecha. Kanaaf egaa qaamni kamiyyuu yakka raawwate balleessaa dalagee ija seeraa jalaatti dhokatee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf egaa hunda dursa yaada keessan isinirraatii barbaada. Qaamni kun seeratti haa dhiyaatu moo seeratti hin dhiyaatin? Haa dhiifamuuf moo hin dhiifaminiif isa jedhu kana akkasiin yaada keessan naa keessan nan barbaada. Karaa keessa waa baay'achuu dandeessu. Koomentii jalattis barreessitanii yaada keessan naa ibsuu dandeessu. Egaa akkuma beekamu viidiyoon kun viidiyoo jalqabaa takkaallee ani waraabee hin beekne dhimma akkasirratti yoomillee waraabee hin beeknedha. Garuu waa irraati hubattu namoonni waa irraa hubatanii gara fuulduraattis ilaalcha isaanii qaama kanaatiif qaama nama dhiyeessu kanaatiif ilaalcha isaanii sirreessu jedheetanii yaada. Egaa akkuma beekamu qaamni amman isinitti himu kun tajaajilaatiin mana kiristaanaa keessa waggaa baay'ee turaniiru. Qaamuma mana kiristaanaatti garuu amma yakka raawwataniiru waan ta'eetiif seeratti akka isaan dhiyaatanii nan barbaadan akka dhuunfaa kootti isinis warri akka seeratti dhiyaatan barbaadan yaadaatiin na deeggaruu dandeessu. Hunda dursa immoo viidiyoo kana nama danuu bira akka ga'uudhaaf sheer akkasiin gootan nan barbaada. Laayikii akkasiin taasistan nan barbaada. Sabiskiraayibii illee akkasiin taasistan nan barbaada. Kanatti aansuudhaan yaada kootti dhimma kootti nan sina jechaadha. Dhimmi kunis waa'ee waldaa tokkooti.
waldaan kun eenyudha, waldaan kun maalidha isa jedhu baay'een keessan waan beektaniitiif, baay'een keessan waan dhageessitaniitiif, baay'een keessan waan waliin ooltaniitiif waa baay'ee duubaa ka'ee waa tokko jechuun barbaadu. Garuu dubbachuu wanta hin qabuuti yaadee garaa kootti dhiisuu wanta hin qabnee fi wanta bira hin dabarree fi namni kamiyyuu beekuuf baruu qabu gara fuulduraatti dubbachuun dirqama koo ta'a. Egaa innis maalidhaa? Waldaan kunis maalidhaa jennee gaafa ilaallu qaamni sirriitti dhiyaachuu qabu waldaa gaa na of kalchaa isiniin jedheera. Na of kalchaa isiniin jedheera. Waldaa qulqullootaa, waldaa duukaa bu'ootaa. Waldaa duukaa bu'ootaa jedhama. Waldaa duukaa bu'ootaa jedhamutu jira. Waldaan kun bara hedduudhaaf mana kiristaanaa keessa taa'ee yakka ammanan jedhamne, yakka nama gaafachiisuu hin dandeenye, ibsamee xumuramuu hin dandeenye danuu hojjete. Yakki kun immoo hunda isaa kaasuu yoon baadhu iyyuu, hunda isaa yoon dubbachuu baadhu iyyuu, yoon hunda isaa haasa'uu baadhu iyyuu, yaadota ijoo isinitti meetanii akkuma isinitti mee daqiiqaa 12 hin caalu viidiyoon koo isiniin jedheera. Gaamma sadaraa wanta isiniin jedhu hanga dhumaatti akka isin dhaggeeffattan, hanga dhumaatti akka isin caqastan, hanga dhumaatti akka isin dhaggeeffattanii yaada keessan, deebii keessan itti laattan wanta hin barbaaduu fi egaa waldaan kun waldaan duukaa bu'ootaa erga hundeeffame eegale, erga bu'uureffame eegale mana kiristaanaa keessatti balleessaa amma kana hin jedhamne dalageera. Isaan sana keessaati wantoota gurguddoo bichaan isinitti meetan dhiisa. Tokkoffaanii kitaabolee amma kana hin jedhamne lakkoofsaan kana jedhee wanta ni haasa'uu hin dandeenye Amaariffaarraatii Oromiffatti hiike. Balleessaa isa keessaa gurguddaa itti himatamu keessaa tokko isa kana. Kitaabolee garaa afaan Oromiffaatti hiikee fixe. Kun yakka baay'ee cimaa, yakka baay'ee kiristaanota biratti illee fudhatama hin qabne. Maal kana qofaa seetani? Inni lammaffaan immoo tajaajila afaan Oromoo akka inni lafa qabatu, akka inni bal'atu, sabni naannichaa qooqa dhaga'uutiin akka inni faarfatu, akka lallabamu, akka qaddafamu ga'ee taphachaa jira. Yakka lammaffaadha. Kana qofaa miti, maal kana qofaadha? Niitoorkiin isaa biyya keessaa babal'ate kaaba kibba lixa bahatti wal gahee amma immoo sidii keessa darba. Biyyoonni Arabaa hin hafanii, biyyoonni gurguddoo tokko tokko hin hafanii, lafa hundumaa qaqqabaa jira tajaajilli waldaa kana. Amma immoo isa sadaffaa inda'uun seeratti akka dhiyaatee gaafatamu wanti isa godhe immoo waldaa duukaa bu'ootaa amma immoo keessa darbaa bara hedduudhaaf barbaadamaa kan hin turre, barbaadamaa kan hin turre kitaaba kakuu haaraa afaan Oromiffaatti jijjiire. Maal kana qofaa seetan? Amma immoo keessa darbaa surumayyuu miidiyaa mataa isaa hundeeffachuudhaaf kan inni deemaa jiru waldaan kun. Amma ga'atattamaatiin waldaa kana yoo seeratti dhiyeessuu baanne, seeratti dhiyaatee yoo gaafatamuu baate, boriftaan tajaajila mana kiristaanaa keenya waan babal'isuuf atattamaatiin seeratti akka dhiyaatudha kaayyoo nuti qabnu jechaadha. Samoo darbees immoo waldaan kun akka inni himatamaa ture dhageessaniittu. Amma too waa'ee nama dhuunfaa ta'eeti ani waldaa waan ta'eef malee too nama dhuunfaa ta'eetiin haasa'u waa'ee nama dhuunfaa. Maal si gashinaan jechuu dandeessu?
amma waa'ee waldaa kana waan nagashuudhaafanii akka tajaajilaa tokkottis waan an callisee hin laalleefini adeemsa amma deemuun ichi baaqilaa kaadirachaatti qoraxxamu akkuma jedhame sana deemee oolee bulee rakkoo guddaa fida waan ta'eedhaaf hatattamaan dafnee waliitii gallee seeratti haadheessinuun jedha. Seeratti haadheessinuun jedha. Kanaatiif isinoo maal jettu yaada keessanii koomentii irra naa kaa'aati asirratti yaada keessan akkasiin naa waraabdan hin barbaada. Egaa danuun keessan gurra keessan qartanii maal haasa'uu barbaade namichi kun? Maalidha rakkoon isaa waldaa kana faana rakkoo inni qabu jechuu dandeessu. Egaa akkuma beekamu waldaan kun seeratti dhiyaachuu qabaasa jedhu isinitti meera. Egaa hundumti keessan akka nu deeggartan akka seeratti dhiyaatuuf akka seeraan gaafatamuuf adabbii isa madaalu akka inni fudhatu taatiif hundi keessanii akka nu deeggartanii lafa jirtanii sheer gootanii sabiskiraayibii gootanii laayik gootanii akkasin nu deeggartanii hin barbaada. Hundi keessan egaa kanarratti yaada keessan akkasin alaattan anis abdii guddaan qabaa. Maaliif seetanii dubbii dhuba bara kanaatu fuggisoo ta'eera. Dubbiin bara keenyaa fuggisoo ta'e. Isa gaarii hamaadha yoo jenne malee. Isa hamaa immoo gaariidha yoo jenne malee. Isa bareedaa fokkisaadha yoo jenne malee. Isa fokkisaa immoo gaariidha yoo jenne malee. Isa hojjetuutiin hin hojjetu yoo jenne malee. Isa tajaajiluutiin hin tajaajilu yoo jenne malee. Isa dadhabaatiin cimaadha yoo jenne malee. Isa cimaa immoo dadhabaadha yoo jenne malee namni keenya hin jaalatu. Dhugaan lafarra jiru garuu amma gara dhugaa isaatti gaafa deebinu baruma keenyaatu bara fuggisoo ta'e. Mataan luka ta'eetu lukni mataa ta'e. Harki luka ta'eetu lukni immoo harka ta'e. Kana jira bara kana keessa. Egaa akkuma beekamu mana keenya keessatti yookiin immoo mana kiristaanaa keessatti tajaajilli gaarii hin laalamu. Isa hammeenyaa malee. Tajaajilli gaarii hin laatamu. Egaa amma asirratti viidiyoon kun kan isin dhibu namoota hedduu gammachiisuu danda'a. Namoota hedduutti toluu danda'a. Namoonni baay'een harka akkasii rukuttan nan beeka. Ani garuu jala mureen isinitti himaa hamaa haasa'uuf hin dhufne. Hamaa dubbachuuf hin dhufne. Garuu har'a garuu waa'ee waldaa duukaa bu'ootaa dubbadhees hin beeku. Haasa'ees hin beeku. Tajaajila waldaan kun immoo kennaa jiru dhumaa jalqaba hanga dhumaatti wanta hin beekufani. Mana keenya keessatti maaltu baay'ataa jira? Waladheessu, maqaa wal xureessu, wal xinneessu, kabaja wal dhowwu, ulfina wal dhowwu. Kan nuuf hojjetuu fi kan nurratti hojjetu beekaa waan hin jirreefidha. Kanan viidiyoo kana waraabe. Dhugaan jiru waa'ee waldaa qulqullootaa gaafa haasofnu waldaan qulqullootaa guyyaa hundaa'ee qabee hojii inni hojjechaa jiru. Tajaajila inni kennaa jiru. Kitaabolee inni maxxansaa jiru. Kitaabolee inni hiikaa jiru. Tajaajila afuuraa irratti ga'ee inni taphachaa jiru. Danuu ta'ee otoo jiru. Beekamaa ta'ee otoo jiru. Guddaa ta'ee otoo jiru. Waan qabatamaa ragaan hedduu otoo jiruuti waldaa kana kan himatu danuudha. Kanaafidha waldaan kun sirratti haa dhiyaatu jedhe. Kana jechuun karaa biraa dubbiin fuggisoo taateetti waan ta'eedhaaf waldaan kun badhaasatu isaatiif mala malee himannaa miti. Borimmoo iftaan immoo inni waldaan haa himatamu jedhettanii akka narratti viidiyoo waraabneefidha. Dhugumadha. Deeggartoota waldaa kanaatiifis diinota waldaa kanaatiifis dhaamsa jabduu taati jedhee wanta yaadee fi akkuma beekamu waldaan qulqulluu duukaa bu'oota hojii isarraatii malu waan hojjechuu qabu. Itti yaadee tilmaameet hojjechaa jira. Warri garuu ruubii waldaa kanaallee mana kiristaanaa keessatti sochii hin goone garuu wacaa jira. Maaliif yeroo baay'ee hordaa ija keenya keessaa dhiisneetu huuba ija namaa keessa barbaacha deemna. Maaliif hinaaffaa?
nu caalee bor iddoo guddaa miidiyaa mataa isaa banata kana caala tajaajila mana kiristaanaa bal'isa maal rakkoo qaba yoo bal'ee tajaajila mana kiristaanaa maal rakkoo uuma waldaan kun biyya keessa hafee alatti yoo bal'achaa jira maal rakkoo qaba yoo bal'ate mana kiristaanaa keenya tajaajila bal'isaa jira kitaabolee hiikaa jira tajaajila afaan Oromoffaatiin tajaajilaa jira tajaajila afaan Oromoffaan hanqina jiru lafa qabsiisaa jira kanaaf jedhi jechisiisa moo itti cimi jedhama moo mugolee qabuudha naaffisuudha yookiin qabuudha gufuuji ta'uudha maal rakkoo qabu waldaa kana bira dhaabanne inni beeknuti beekumsa keenyaan inni immoo tajaajilu tajaajila keenyaatiin ga'ee qabnu yoo deeggarre maal rakkoo qaba gaafa akkana jedhu ani waldaa kanaatiif qaamni na bite sin jiru qaamni dubbadhu naan jedhe sin jiru dhugaan jiru garuu nama dubbisa nama fuulduratti kan naaf ragaa ba'u ani immoo samii abbaa koo fuulduratti ragaan isaa ba'aa jedha kana gaafa jennu waa'ee dhugaa kamiin iyyuu ragaa ba'uun dirqama ta'a akkuma waa'ee Kiristoos dhugaa baanu waa'ee dhugaa Kiristoos dhugaa baatota Kiristoosiif immoo dhugaa ba'uun dirqama ta'a jecha kanaatiif waldaan kun homaa hin balleessine waldaan kun waldaa hojjechaa jirudha waldaan kun waldaa ija keenyaan ilaaluudha tajaajila mana kiristaanaa keessatti ga'ee qabudha tajaajilaas jirudha waa baay'ees argaa jirra warri hin beekne itti dhiyaadhaatii waa'ee waldaa kana qoradhaa alaala ta'anii waa'ee warri waldaa kana haasa'anii otoo gara waldaa kanaatti siqanii waldaan kun maal hojjete maalirra jira karoora isaa maali kaayyoon isaa maali waa'ee sirna mana kiristaanaa irratti doogimaa qannoona mana kiristaanaa irratti maal gochaa jira balleessaa jira moo tolchaa jira eessaa jira moo cabsiisaa jira kan jedhu irratti otoo hin beekiin kaanii farrajuun kuni anatti baay'ee waan hin tollee fi seeratti dhiyaachuu qaba isa jedhu sana badhaafamuu qaba isa jedhudha. Kan kooti jechuun dirqamadha. Tajaajila koo tarkaanfii tokko fuulduratti butaan immoo nurraati eegama. Wala hajabeessinuun immoo nurraati eegama. Laafaa ofii jabeeffatanii cimaa ofii immoo daran akka inni cimu gochuun immoo nurraati kan eegamu waan ta'eedhaaf amma samuuna kana waldaa kanarratti wantoonni deemaa turan ani turee ta'uu waraabe yeroo isaa eeggadhe miti itti yaadeetanii maal ta'uu qaba akkamitti dhiyaachuu qaba maaltu dhiyaachuu qaba kan jedhu itti yaadee wanta dhiyeessuu maluutii fi keessa koo wanta deddeebi'uu fi callisee bira darbuu hin dandeenye. Dhugaa sobaatiin haguugamuu hin dandeenye. Dhugaa lafarra jiru dhugaa mul'atu isa kanadha. Keessumaatii gara kutaa kuusaa kitaaba waldaa duukaa bu'ootaa deemaati ilaala. Wanta inni hojjechaa jiru. Wanta inni jiru. Araba keessatti akkamitti ijoollee barsiisaa akkamii biyya keenya keessatti hojiin hojjechaa jiru. Gara fuulduraatti immoo karoora inni hojjechuuf malee waa danuudha kana kun dinatti hin himamu. Maaliif karoora keef kaayyoo kee dinatti yoo himte dinii dafee mogolleessa jalaatti buta waan ta'eedhaaf waldaa kana faana haa taanu. Waldaan kun badhaafamuu qaba. Qeeqamuu hin qabu, cimsamuu qaba, jabaachuu qaba, itti fufuu qaba. Waldaan kun waldaa keenyadha. Miseensa ta'uus baanne, mindeffama waldaa kana ta'uus yoo baanne, faana tajaajilus yoo baanne, faana tajaajillee ana deeggara waldaan kun na deeggara waan ta'eedhaaf hanqina koo ulaa koo hanqina tajaajila mana kiristaanaa koo keessa jiru ulaa koo naa duucha jenneetti yaadne manni kiristaanaa kana irratti itti yaadde waldaa kana jajjabeessuu fi cimsuu fi waan waldaa kana barbaachisu gochuun dirqama mana kiristaanaa waan ta'uudhaaf diinni immoo hojii gaarii yeroo hundumaa hin jaalatu. Diinni cimina keenya hin jaalatu waan ta'eedhaaf cimina waldaa kanaa immoo jibbanii yaada garaagaraa basaasa garaagaraa warri haasa'anii asirraa waa hubatu jedheetanii yaada deeggartoota hordoftoota miseensa duukaa bu'ootaa waldaa duukaa bu'ootaa kan taatan hundi keessaniitiif galatan qaba tola kan tajaajiltan qarshii keessan aarsaa gootanii kan kennitan beekumsa keessaniin immoo kan tajaajilaa jirtan guddaa galatoomaa galata isin galchachuun barbaada. Ani waan namaa dubbachuuf hin dhufne waan gaariidhuma dubbii bara keenyaatu fuggisoo ta'e mataatu luka ta'e lukni mataa ta'eet harki luka ta'e lukni immoo harka waan ta'eefanii kan isinitti himuuf dhufe yeroo baay'ee inni gaarii nutti mul'atu hammeenya malee wal addeessuu malee wal cabsuu malee wal xinneessuu malee laga wal ceesisuu ta'uu hin ta'in laga wal nyaachisuu baay'ata waan ta'eedhaaf guddaa galatoomaa kana caala haasa'uun barbaadu waldaa kana duukaa bu'aatii waliin tajaajila
nutis waliin tajaajillaa. Dhugaa jiru immoo dhoksuu hin dandeenyu. Dhugaan yoo afaan qabne iyyuu funyaan ba'uu danda'a waan ta'eefanii har'a kana waraabee deeggartoonni, hordoftoonni, tajaajiltoonni waldaa duukaa bu'ootaa guddaa galatoomaa nuuf jiraadha. Cimaa itti fufaa. Kana caala amma immoo kakuun haaraa tokko afaan olfattii kaameeraa kun nama baay'ee immoo aarsuu danda'a. Ammas immoo sirratti haa dhiyaatu jechuu dandeessa. Akkuma koo kana sirratti haa dhiyaatu hin ta'in badhaasni haa dhiyaatuu fi haa badhaafamuun jedhee afaan koo kanumaan sirreeffadheera. Jalqaballee gaafa kooshitti cabsee akkas jedhee hamaa dubbate kan jisin hin jenne dubbii koo galchadheera. Nagaatiin naa tura. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Waaqayyoon waliif jaalala tokkummaa cimina amantaa Waaqayyoon nuuf haa kennu. Diina mana kiristaanaa keenya immoo Waaqayyoon nurraatti haa tasgabbeessu. Hinaaftota laphee isaanii gara gaalummaatti Waaqayyoon isaan haa deebisu. Nagaatiin naa tura. Naaf jiraadha.